Ashama orduftoota koo akkam jirtu nageenyi waaqayyoo isiniif haa baatu lasaaminna ila buqqise kaleessuma naadhe seequu yeroo jammare matan namarraa ciramaadhaan dhugaa asii fi asiin baay'ee ciccitee jira jechuudha fagaate. Anyways mataan koo addarra jira rakkoon qabuunni in marga yeroo booda nan deeffadha. Akkam jirtu mee share like godhaa yaada qabdaan na gaafadha isiniin jecha. Mucayyoo yaada na gaafatte tokko isinii ibsee achumaan immoo oduu waan argeesitti makkee isiniif jedha jechuudha. Video kalee ilaaltanii baay'een keessan akka gaarii ta'e akka fudhattan ni beektu. Banagaraachin laa gaariidha jedheen isinii hamanaa isinii fudhadha. Tokkoffaanii namni kamuu hinatin hin sobin waan namaaf ittiin dabaliin malee hojjedhu jiraadhu karaa kamiinuu. Waaqayyoon kan daandirra si deemsisuu isaanii jechuudha kan bifa sitti godhu isaanii. Inna banagaraachin laa madaabara sadii qofan seenaa inni mana keessa jiru nama tokko fide isaala jiru nama tokko fide kan lamaatu deebi'ee isiniin jedhe amma viidiyoon naani sadii godhee isinitti agarsiisu waan inni sumalaa galchee dhaabeen fakkaata jechuudha. Mana keessa sana sadii jira garana sadii jira jechuudha. Waan tafe immoo waan hafeef sangaan ganaa dhufa guyyaa tokko naan dhufe kun magaalaa waan ta'eef kontraata qabanii naa fidanii walitti jechuudha isa kana. Kanaaf isin fayyada banagaraachin laa iddoo baay'ee jira kun. Iddoo baay'ee jira. Har'a bichaa miti meeyani kan hin kennu jammare waggaa ja'a wayii darbeera jechuudha. Kennu kan hin jammare kennu kan hin jalqabe jechuudha. For example iddoon kamuun barbaada maaliif seetan namoonni tokko tokko lafa baay'ee qabaatanii sangaa sadii yoo qabaatanii akka sangaa lamaan qotuutti tokko hin hir'ata. Kanaaf qotanii galchuu fi baay'ee barbaadu. Bittaadhaaf immoo saatiin kun baadiyyaatti 50,000 baay'ee ulfaataadha. Sangaa sana bituudha. Midhaan matoo 5 baasu yookiin matoo meeqa baasu. Matoo 5 sana facaasanii 10 galchuu wayyaaf akkasitti xiinxalu isaan. Kanaaf iddoo baay'ee jira banagaraachin laa magaalarran ta'in malee. So ani nama magaalaa beekee moomi jechuun warra baadiyyaa beekee miti ani obboloota koo baadiyyaa jiraniini hiyyafatameeti duraan immoo kennuu koo waan beekaniif dabaltee nuufaa kennitu minaamina waan jedhaniin dabala duraan lama dabarseen beeku jechuudha. Surma amma barreen gaddaa nama 5 jaawultu na gaafate jechuudha banagaraachin laa asirratti. Garuu amman danda'u nan bite jechuudha akka tasaa faayisaan 100 naa kenninaaniini suuqis dhiisee galuufani dadhabee waan ta'eef jedhee firiijii yani booyuudhaaf kanani 100 naa kenne achumaanin firiijii birii 35 biteen TV xinnoo duraan jiru saaqo endide TV xinnoo ilaalu biyyaan baamma kana taa'e ilaalu endide dhugaa waaqa daldalirra buusa guyyaa tokko nama saaqeen beeku achumaanin ishees gurgurree TV sa kana 25 binne walitti birrii meeqa 60 achiin 40 naafe achumaanin xiinxalee itti dabalee bitee jechuudha kan duraan kekkennetti jechuudha. Enna otoon 40 sana kaadhee akkaawuntii irra kaa'ee yoona 42 malee maanaan dhalu jechuudha. Har'a midhaan amma sana fidadhe jechuun qallaba bara kana bakka konfidensiidhaan yoo mana ijaarsisellee konfidensiidhaan jechuudha. Kanaafi baay'ee si fayyada dhugaa. 100 gizee tokko sii kenne jechuu dandeessu garuu naa kenne guyyaa tokko akka galii beektu TV fi firiijiin suuqii dadhabeetanii yeroo suuqii jiru maaliifan tattaafadhasee ta'e suuqii kan hojjedhe dafee firiijii bituun qaba jechaan tureeshu. Yaa'u birrii namni na dhoowwate isiniin jedheera. Gassaalaa maashinii uffataas bituudha baay'ee na hawwatu tureeshu. Yookiin firiijii na barbaachise immoo yeroo sana bishaan qorraa dhuguu minaamin achiin yaa'u hojii dansaa qaba waan ta'eef waaqayyoon haa eebbifamu. Si'um tokko 100 naa kenne. 100 naa kenne naan firiijii finfinneen baanu annan baadha garaatti ba'uu hin danda'u. Meeshaa kanallee orjinaala ta'uu dhiisuu baay'ee hubannoo isaa hin qabun. Haa ta'u malee bara waan naara dhufa waan ta'eef. Achi dhaqee garuu meeshaalee bareedduu bitee firiijis fidee TVs fidee dhufe jechuudha. Yaa sana 35 fide sana 25 bitee TV inchi 43 bite. TV'n inchi 43 birrii 25 bitee. Firiijiin immoo abbaa miilii 300 sana birrii 35 bitee dhufe jechuudha. Achi 60 na afee jechuudha. 60 na afee isaatti xiinxaleen birrii 5,600tu dabalee bitee kenne jechuudha itti dabaladhe. Kanaafi maalinni seetanii
hojii tokko hojjechuu fi haraaman qabu hojii hojjettanii fiddan amma namni sanan fayyaddeeyyuu namni sun sangaa ergifatee hin danda'u namni namaan ergisu har'a akka kan saatitti ergiseet hamma narraa erga fuudhee akka kan saatitti ergiseet daadoo deebifateet deemee ittiin qoteet kan namaas deemee ittiin qoteet kan saas fidanii fi dhufanii akkasitti hojii ittiin guddifata nama sanan fayyadde malee surmaan miinee jechuudha maaliif horiidha surmaan horii duudattiin surmaa baay'ee itti fayyadama ittiin nama daadoo bu'aa ittiin ofii qotata haraama tokko illee hin qabu jechuudha maaliif birrii kooti otoo birriin sun jiraachuu baate namichi sun waan ittiin daadoo bu'us hin qabu waan ittiin deemee hojjetus hin qabu waan ittiin galii kana galchee anaafis tirfiinaa ta'u hin qabu jechuudha. So namoota maddee sammuun xiqqooti kan akkasii ammalee amilee gaarii akka qaban beeka namoonni baay'een immoo biyya keenya hin jiru kan jedhan jiru banagaraachilla biyyi hundi tokko miti dhugaadha. Tarii jiraachuu dhiisuu danda'a amma biyya xaafiin hin qotamne jira iddoo tokko tokko isaan fuudhuu dhiisuu danda'u. For example ammatoon jiru asiyachoolee jira xaafii iddoo isaa hin qonne qamadii garbuu minaamana anamma sana fudhadhutu nan jedhani fudhadhuun kennus jira waan takkasii jechuudha. Garuu naannoon ko akkuma jiruttu biyya kootii qabee biyya sistarii fa'ee naannoo xaafiin sirriitti qotamu waan ta'eef hin barbaadu. Naannoo misirri qotamu shumburaan qotamu waan ta'eef jechuudha. Sirriitti safa'ii barbaadu waan ta'eef filannoo keessan immoo amma fakkeenyaa kiiloo 200 yookiin 200 dhufa haa ta'u malee misira kiiloo 100 kiiloo 50 shumburaa kiiloo 50 qamadii kiiloo 50 xaafii kiiloo 50 so'attani isintu beeka. Garuu walumaa gala xaafiin jedhe xaafii dhuma dhufe hundumtu jechuudha. Tokko qofatu qamadii qaba of biraa jechuudha. Inna hojiin cubbuun qabu akkas jedhee yaada. Hundumtuu tokkas ta'e immoo cubbuu bichaadha kan inni bishaan gurguru bishaan waan inni huumenne gurguru yoo cubbuu qaba jechuudha akkas eddaga ta'e. Kanaaf warreen dandeessanii yoollee otoo achi jirtanuu nama dhabdan erga galtanii sangaa tokko kennadha maaliif seetan qallamni keessa muluu alan yaadda nama waggaatti amma toon kana nyaadhuun ni baruftuu dhufaa jechuudha. Isa baruftummaa achumaan dabarsee kenna waan ta'eef birrii sana waan barbaadu jechuudha maaliif hojjechaa too jira maal gochiin barbaadare namni isaa fayyadamu amma baay'ee na gaafatu dhugaan isiniin jedha amma gizeensaa kun hojii tokko booda sirriitti na gaafatu roobuu dide malee waggaa kana bara kanan bite. Amma roobuu dide waan ta'eef duubatti harkifatan malee ni bitu jechuudha. Ni barbaadu jechuudha. Waggaa kana yoo naqaata qotuutti jalqaba waan ta'eef. Kanaaf rakkoo hin qabu ani waaqayyoo naa eebbifamu ginumaayyuu bakka waan akkasii keessa hin jiru. Banagaraachilla ani bakka jechuun isin fayyada waan akkanaa yoo fayyadamtanii nama miitanii haqqii namaan qabu jechuudha. Haqqii namaan qabu hojjadha yaannin immoo isin hiruu dhufe kana galfadhe toon taane hojii tokko karaa tokko isin dide karaa tokko hojjadha. Nama toon birrii sana geessee akkaawuntii irra kaa'ee bakka achumaan hafaa jechuudha. Otoon birrii sana achumarra kaa'ee yoona 5,000 irraan dhalu jechuudha. Garuu har'a midhaan oo dhufe midhaan hin safaramne midhaan qullaa'ee safaranii isiniif waan ta'eef baay'ee barakataayyuu. Midhaan dubartii yeroo manaa qeccee hojjetattu baay'ee itti tola. Baay'ee bareedu hin barakata. Midhaan allaa bitta yoomnu malaa yoomanne maali nan bita waan jedhanii fi harkaan barakatu. Mana waan hanqi cufan amma bakka waan itti fakkaatu jechuudha. Dhugaan isiniin jedha amma abbaa ta'eefis hoon kenne abbaa ta'eefis hoon jedhe waan itti fakkaatu. Gannallee yeroo namni rakkatu sana waan itti fakkaatu. Maaliif waan manaa fuutan yoo baadiyyaa keenya nama naa qaban mee laala. Nuti ilmaan baadiyyaa waan turreef duraatti yoonillee annaasan qicaa nyaatan arguu baadhee barakati akka hammam akka qaban nan argaa waggootan mataatee taa'e waan ta'eef. Kanaaf konfidensiidhaan qicanii gunduu tokko kaa'anii gunduu tokko safaru. Utoo gabaa ta'e namni gunduu tokko na kaa'u jechuudha. Akka sanaati yaada negeetiivii warri qabdan isaa siniin jechuu barbaadeen lammaffaa mucayyoon tokko immoo gaafii na gaafatte ani harkaan hin qaba dhiifama kirkiraa jira antini kaameeraan socho'aa jira ani ergan biyyaa bahee dhiyoo ji'a 10 waan akkasiiti mucaa tokkoon qaba abbaa manaa qaba amma garuu ergan deemee ji'a 10 inni barataa yuunivarsiitiiti
mucaa koo immoo haadha koo biraan kaayee deemee kanaafi ani mee maal akkan godhu maal na gorsi taanaan jette yaa'uga akka yaada kootitti ani nama laadha yeroo hundumaa waan ta'eefi waaqayyoon daandii hundumaanuu eebbisaa kallattii qaba tokkoffaa yoo ati yaadde daandii yoo ati yaadde sana irratti kadhatte sana si deemsisa lammaffaa fedha isaati waan hundu jechuudha yaa ilmoodhaan si eebbise wanti isa caalu hin jiru konfidensii godhachaa hin deemta lammaffaa yaa'u gaa'ila maatiidhaan beekame gaarii yoo ta'e yaa'u waan konfidensii qabuun yeroo kanatti baay'ee konfidensii qabu gargar ba'aniiti haa ta'u malee waa tokko si gorsuun barbaade akkuma na gaafattetti akka obboleettii tokkotti ilmoon kun haadha kee bira arga jiraatte yaa'u haadha jechuun ofii jechuudha. Namatoon haadha koo bira mucaa kana kaa'ee guddaadhumaan qabu jechuudha. Yaa'u seeliin haadhammaa namatti dhaga'u malee. Kan biraammooni hinnis kampaasii waan ta'eef amma isaan lachuu waa si barbaadu yeroo hundaa jechuudha. Kanaafi jara kana gargaaruu akkaataa itti qabdu sitti himuu danda'a. Yoo akkaataa itti gargaartu dogoggortee goodattaftaa jechuudha. Kanaafi innis yaa'u amma baratee xumurutti wayisi barbaada jechuudha. Mucaanis immoo haadha kee bira isaa ta'anii wayisi barbaada jechuudha. Aannan kennuu kanaafi saamin innaan kaameraa waraabuun jaalatu. Kanaaf moqetti jedhee sagalee goota akka dhaggeeffateeti. Kanaaf birrii yeroo hergitu ji'a tokko ji'a lama ji'a sadiin hin erginu. Ji'oota yookiin ji'oota lamaan yookiin ji'a sadiin bakka ji'a shan keessatti isaa si'a tokko ji'a shan keessatti mucaadhaa si'a tokko maaliif jedhu birrii ji'a tokko fudhatte keessaa isaa 200 irraa ergite birrii Dubaay amma fakkeenya mindaa tokkotu argite isaa 200 ajijjiirama amma fe'etti 200 irraa ergite 200 gara mucaatti ergite akaawuntii irraa ammamtu sii ta'a hin barakatu siin taa'us hojiirra siin oolus kanaafi ji'a shan keessatti mucaadhaa ittaa baasanii ji'oota sana dura ati garuu ji'a shan keessatti kan uffataa kan nyaata rigiillee kan attaa dabalatanii haati koo bakka duraan dadhabde qibaatii tirfii kan ji'a shanii amma ta'utti saamunaa tirfii amma ji'a shanii ta'utti jettee waan bitamu tilmaamte 20,000 haa ta'u erguufi qabda si'a tokko ji'a shan keessatti. Innis immoo barataadhaas hin jedhee yaa'u nyaanni yuunivarsiitii amma naamiti si'a tokko qursii yookiin misaa jijjiirrachuu danda'u. Lammaffaa immoo eegutu ala dhaabata fe'e. Kaila. Tunjiro? Bakka dhiisi shirma. Kanaafi lammaffaa immoo inni immoo koppiin jira, iskiriptoon jira, waan nyaataa kun jira yoo ta'e fayyadamu yoo jette ji'a shan keessatti si'a tokko. Inni fe'u ji'a shanii naa eeggatu. Fe'u fixee haa ta'u. Inni waan fe'oo ta'e ji'a lama booda maaloo kan koppii siin jedha. Ji'a tokko booda maaloo kan iskiriptoo siin jedha. Ji'a tokko booda maaloo kan eenyu siin jedha. Amala akkasii qabu dhiironni Itoophiyaa si jammaar. Abbaan manaa keessa lubbuusaa ta'u fedhesaa ta'u. Kanaaf isaafis ji'a shan keessatti 20,000 sergi 10,000 sergi amma garaa keetti garuu inni qusatee fedhu kan koppiitii jedhee ji'a shaniin naa ga'u jedhee akaawuntii irraa godhatu sar'aa guuttate jechuudha. Kanaaf ammuma isaan si gaafataniin ammuma inni si gaafateen ergitee qunxurtee taanan birriirra noolu hojiirra nooltu wayi bitachuu harkaan qabachuu hin dandeessu jechuudha. Maaliif ilmoon kee isaa har'aati soogiddaa fi qibaatii fi uffata isaa faashiniidhaan bittuufirraa isa boru yeroo barachuudhaaf iddoon sadarkaan isaa hojjechaa dhufu wacii baaftutu sitti caala waan ta'eef. Isammoo yoo har'a hojjattee waan ijoo tokko isaan goone boru barsiisu burachiin ga'uu hin dandeessu waan ta'eefi har'a qusattee waan ijoo tokko gochuu qabda jechuudha. Malee har'a akkuma fe'ettu irraa fagaadhe jettee 50,000 20,000 10,000 gujji'aan torbaaniin ji'a lamaan yoo ergite amma faayidaarra oolu. Birriin kees misgaana hin qabu. Mucaan kees gargaartan jedhani uffata tokko soo uffatte shanii soo uffatte mucaan kees sanuma. Sanuma Itoophiyaa keessatti amma kanaaf yoo akka obbolummaa fudhatte isa kanan sitti ibsaa jechuudha. Isa kanan si ibsa isa kana dhagayitii itti fayyadami waan ijoo tokko argatta akkasitti yoo deemte jechuudha. Ji'a ja'aan ergite taanaan hojiirra akka noollee bari wal siin qabatu birrii. Bakka
Guutee fi jalaa hir'atee iddoo ta'ettaa guutu isaa hafe. Ji'a 5 keessatti si'a tokko ergeef. Kan koppii kan ittiin waa gizee tokko shaayii ittiin dhugu kan gizee tokko uffata ittiin bitatu bakka kan iskiriptoo si'a tokko. Si galee isuma qusatee ji'aan baasee waan ta'een baasee fayyadamu. Kanaaf maaliif nama meeqabbaa manaa gaarii kaleessa walii galee qalabatii keewwatee kakatee baadira keerratti wal fuudhee ashuun deemtee ji'a 4 booda kan biraa mana fixxiriiruu kan jammaru. Jedhee ilmoo godhachuun isaatti turgumii kan hin qabne mana nagar guute. Daa'ima jechuun ilmoo dura naa dhalte maal inni jechuun homaa kan hiikaa isatti hin qabne ganaadhaan jechuun yuunivarsiitii keessa waan biliicilicu baay'eetu jira waan ta'eef jijjiiramuudhaaf ilaa seekondii itti fudhatu. Maaf kaleessa kil sii ta'uu hin taane jijjiiramuuf daqiiqa tokko isaanitti fudhatu isaan sii dubartiitu mixixa malee sii dubartiitu itti galte keessaa ba'uun waa baay'een bilici sitti jedha malee jechuudha. Kanaafi akkasittaan yaada siilaadhaan siin jedha. Inni kun yaada mataa kootiiti. Yaada gaafii qabdan na gaafachuu dandeessu asirratti isiniin jedha. Yoo dandeessan immoo karaa ittiin fayyadamtan isiniin jedhee maatii keessan gaafattanii karaa maatii keessanii karaa obboloota keessanii kennachuu dandeessu. Isiniin jechuu barbaada. Yoon dogoggore immoo dhiifamaa nana fayyannaan itti deemaa isin immoo nama fayyadu waan takka nama jettanii rakkoo hin qabu. Garuu yaada gaarii waan naalattaniif eebbifamaan isiniin jedha. Viidiyoo irra fagaadheen tureyyuu sheer godhaatii. Sabskraayibiin akka deemu naa godhaa. Xaxxee dhaabatee ture maaliif ani isin hojjanne torbee nama waliin hojjanne jechuudha. Mucaatu na rakkisa waan biraa sababa hin qabu isinitti meera kaleessa. Sagalee koo yeroon kaasuun boo'a. Yoo muge immoo anuma dubbachuu hin danda'u. Alan bahee haasa'uun jedhe immoo namoonni waan ta'een beekan waan ta'eefi maaliyyiti guyyaa guyyaadhaan naan jedhu. Waan mana keessa nama caqacaqu waan mana keessa ciqici kaasoof akkasime biyyi keenya rakkisaa ulfaata. Mana kooti garuu garanaan qorqorroo jirredhe jira siin qorqorroo gin qixxammee ani qorqorrootti maragamanii dhaabata gaa waaqa isiniin jedha ijoollee. Yaa mana guddaa too ta'ee haasaan keessan qas jedha walee mana kanaa keessan immoo dhaga'ama masaarvisiidha waan taateef kanaaf. Sagalee immoo riikaardii yeroo gootan ol fuudhuu qabdu. Isaan waan mana keessaa hiitan waa'ee gaa'ilaa innaa dubbatan waa'ee waan ta'e innaa dubbatan waan shiltimeetii karaa ittiin toluun akkana godhatu dhugaa waaqaa isiin jedha. Maal godha namni kifilii tokko kireeffatee gibbii namaatti gale akkamitti haasa'a bommanaaf haadha manaatu ta'een jedha dhugaa. Ani immoo beeku waan akkanaa dhugaan isiniin jedha. Innaa yoo nala taa'ee haasee maal godhatti maayitii gadi qabdee naasoftu wanti jedhamu jiru akkas namni keenya eenyummaa keen beeku. Waa'immaa keen beeku baqa waan dhaga'e sanarraan bichaadhaan deemu. Amma toon ala taa'ee guyyaa 3-4 ala taa'ee wanta egaa waraabee isaan maal akka ta'e hin beekan. Garuu maal abboo namicha fixxee maal abboo mana keessaa u'uu jechaatu moolti maa gibbiin socho'aa oola jedhu maal akka ta'e garuu hin beekan. Yamar akkas isiniin jedhu hin beekamne waan ta'e. Nama yuutuubii hojjedhee waa'ee manaa sa'e hin beeku maali akkan hiyyaasa osoo maali sagalee akka fuudhee dubbata. Sheemina qaba balbala cufee maasaa እግዚአብሔር ቋስ ተነገርሲስ ማሊፍ ኢንዳጋ መስሪት ያመናና ለበ እላ balbala cufee daasa sagalee nala baay'eeroon ol fuudhee dubbadhu jechuudha. Gizee hundaa cufee naasaa dhugaa waaqa maaliif illa karaa kana fa'i Yesuus gara kifilii afurii kiraan jira nama afur gaa yaa'u nama afur bichaa miti kan achi keessa jiraatu sagal 10 ta'anii jechuun afurii 3 jiraatu amma shintireetiin gara kana jira waan manum keessaa softanuun dhaga'ama banagaraachin laa hani dhugaa daqiiqa biqabiitu mina godha. Kanaafi baay'ee natti ulfaannaniin viidiyoo akkaataa itti waraabuudhaaf nani isiniin jedhaa viidiyoo isinitti dheeresse wayyoo baay like share godha.